Mujraga huccuu nan firaa qabu cuma normaala. Marxoo firaan qabu mata firaa qabu deemuutti hin jira. Gurbaan tokko halaalaan halaaleetuma. Inni kun abbaa bultii miimichaa dhufe. Abbaa bultii miimichaa dhufeetuma. Harka dhaqabeetuma ziyaaraa. Hayi gurbaan maal ta'e? Abbaa bultuun jeetuma ziyaaraa dhaqabe. Harka gara galchoo. Abootaa. Harka gara galcheetu mana ziyaaree dhungatee quufe. Dhaabbatee waliin dhaabbatee. Ol gara galee abbaa bultuun nagee qabdanii naan jechuudha. Nagee qabna fayyaadha jechuudha. Abbuma bultuun sana godhee ofirra. Abbaa bultuun. Mudannoo akkanallee hedduu jirti jechuudha. Mudannoo hedduu jira wallaahi namni hedduudha. Mee matara gaana kan jiru. Sani sayyaadate asumatti argiyee. Normaasa taragaye. Achi geesse taragu. Wajjol bare. Yaa eenyu maqaan fedhu. Wantara jechuudha. Ibsayyuu naan jaan amma dareedhaa keessatti ibsayyuu yoo jettu. Ibsayyuu. Namoonni beekan redduu sana. Ibsayyuu. Abda Show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bum. Akkam jirtan nageenya keessan badhaadha. Salaamanni isa kan onni irraa burq. Bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isin jecha. Har'a viidiyoon hin qabadee isinii dhufe nama isin akkaan jaalatanii fi yeroo hunda yuutuuba kanarratti isin bohaarsu kan tahe koomediyaan yookiin immoo Munshid Ibsaa Abdii yookiin official Ibsaa Abdiiti. So viidiyoon kun daqiiqaa dheeraa deemaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanii fi akka itti gammaddanis abdiin qabaa. Laabii atteessina qabaata. Warri koomattii nashiiduma san ta'e irraanfattee si jaaree rakkatti. Baasaatiilee agartan. Tanatti dhangadda iiduun nashiidaa takka jedheeniiti walaloo jalaa badde yaada tanuu mididde isallee. Amala kiyya akkana qaba. Madara kana giseen ja'uu walaloo fudhadhee hin deemu hin beeku. Jalaa baddi. Madara kana dhaabbadhee walaqati hin jiru jeeti harka qabadhee deema. Qabaame. Guruupiin jennee jaanii taraanti eegisee geesse eessaachi haa qabu. Achi gara galee tumaan bu'aas tuntuute abona hin. Jala baddi. Asbaanu warri as jala jirtan hundi ibsaa akka foloo gochuu hin daganne wallaahi billaahi nama ajaa'ibaati. Hundi keessan warri seentanii baatan waan biraa taa'uu yoo dadhabdan foloo tuqaatuma baadha. Ibsaan ashiidaan jennee barsi seeggachi jira. Eenyu irraanfachiisi deemtaatu kofalchiiste. Eenyu irraanfachiisi deemtaatu kofalchiiste. Hin jennee bareega. Niga rada bira aaraan baasee si dhageessa. Okay, tadi itu dah beras. Mobile right sini ban bakka wanti nashiida isaa yookiin immoo YouTube jala seenaa laala. Okay. Subscribe godha. Achumaan subscribe godha. YouTube isaa Ibsaa Abdii Official jaa YouTube ni isaadha. Daytanii wallahi waan adda addaa fanii adda addaatu jira. Kayoo qofaltan fincaan irra fincaantu jira. Diraawaa isaa tokko. Akkana jiru tokko faa jira laal. Maayistiin ayyaad. Mee rabbiin nu irraanfachiisan. Mee on dhuge maal taate? Hanguma dhuge nan eeggattu. Yaa bikkanya. A'uuzu billah. Dalagu qabda. Duraan dalagu ture diraama madaraka irratti baa dalagu ture. Wallahi qoflaan duutan YouTube isaa Ibsaa Abdii jaati jala dhaqaalaadha qoflaan duutan. Bishaan soomanaa isaa fiddu. Hay abba bar Ramadaana mee aguma dhugu nan eeytu laala histi. Khano khafooq irraa qofaa ibsaan wanti irra dalageeti reaction maal jaalleedha. Mee maaltu fiigisiin jee taa isiin hin jenne maa qoftee jeccatta.
Adabattee deemte hoo? Mee suutan deemtu? Qaalichi komeeti caccabee achirraa suuta deemu jennani qaalicha kana. Mee maaltu isa fiisise yaa bara? Yaa isaa jaaliidhi. Hunda isaa yuutuuba jala ni jira. Dhaqaasi daawwadhaan isin ijaasu baadu. Okay. Gaafiin itti aantu. Mee dandeettiin ati akkaan qabdu dandeettii nashiidaati moo dandeettii diraamaalee dalaguu irratti haalaan dandeettii irra qabdaati? Walaloo fi yeedaloodha moo yookiin walaloo yookiin yeedaloo yookiin immoo diraamaa kam haalaan dandeettii irra qabda? Taalentii. Wallahi ani hin beekne gaa namaaf beekaa. Lamaan numaan dalagaa. An garuu fadhii rakkeetti ilaalaa jaaladha. Tapi kan nyaaitu safa. Diraamaa duraan eegalu. Duraan. Diraamaa osoo daa'imaatii madarsaa bilaal keessatti nu eegalchiisanii achiin booda waggaa 2 moo 3 booda nashiida seenee wallahi ani waliin irra jaaladhu nashiidaa gama kiyyaa. Okay, nashiidaa. Jaalalti tiyya gama nashiidaatti jirti. Diraamaa kana hedduu wanta jiru maaliif beektaa? Nama kofalchiisuun tu qalbii nama goggoistifaa jeetiin dhiisan turtan. Saniifiin irraa qusadha. Ammoo booda kanarratti namni hedduun tokko duuba kanaan na duufeeti. Chaanaala nama siisaniitu na jalaa deebi'a. Chaanaala bannaan anis dalaguu hin godhadhe. Ibsa garuu dhiisayyee siddirkuuti. Waan dhaammatti takka jira yeedhi si dhiiseeti jira. Wayii si jechuu qe'ee. Galatoon. Okay, mee gaafilee warra manaatiin jidduun baasaa fi maal jettini beektaa miciyyoon takka namni wahii osoo si eeguuti onneen dhaabbattee sin jetti. Namni wahii takka osoo si eegu onneen dhaabbattee sin jetti. Osoo si eegdu jechuu. Mee wallahi. Okay. Gaafiin itti aantu ibsaa gaafa ijoollee dhugaa nuuf miti takkaa waattee hin beektu hii. Gaafa ijoollee namni ati ni jira. Egaa ati mee waan ati keessaa nuuf himiif akka ati himtuuf barbaadanii akkamitti hattee diizaayina kamitti hatte gaafa ijoollee? Gaafa ijoollee gaaf takka jallaattii na biraa nyaatan saayibban kiyyaa beekte. Jallaattii ni beektanii mi? Jallaattii sana ijoollee na biraa nyaachuu turanii maallaqa harkaan qabu. Ijoolleedhaan gaafadhe jallaattiin tun meeqaan jeen dhiira 4 naan jaan gaafa nuti ijoollee jallaattii amma qaqqaalee jedhee saniin deemeetiin mana dhaqee kabata banee osoo faamiliin ta'anii na laalanii fudhadhee kutee bitattee nyaadhee quufee dhufe. Oo eenyu jechuun bu'aa fuudhee naan jaan. Anaa fuudhee hin jeen. Osoo nu gaafatiin attee deemtaa naan jaan. Amma attummattis hin beekan beetee gaafasa. Osoo nu gaafatiin attee deemtaa naan jaan. Ahaa akkasii haatuudha jeesu baay'aatu jiru. Ibiddaan na guba gaafasa ibiddaa kanarra. Gaafasanii maallaqatti deebi'e. Ibsa, okay. Mee maal jetti? Okay, maal jetti gaafiin biraa Fawzan Hajootu barreesse koomadii bareedduu takka abbaa bultum ta'eeti nuuf himii ibsaa qaalii jetti. Asumatti nu dalagii akka abbaa bultumitti. Akka abbaa bultumii. Ta YouTube gubbaa dalaydu san asirratti aktii dalagiif. Osoo nan irraa ibsi qabu osoo nan sin gaafadhu jee akkas si qabuuti gaafiin keessaan dhufti waan takka si godhuu hin danda'u. Gaafii gubbataa jiru. Tamii isinii himame. Ta barbaadde himi yookiin immoo tanii nan dheengadda laalisan. Mee hagumun soona waa fadhuuna hiduu jettu san illee taatu jee. Abbaa bultumii isinii ta'a. Abbaa bultumii isinii haa ta'u akkanumatti haa jiru.
Yookiin akkanumatti Akkamatti isinii maal jeef. Akkanuma jeef. gurbaa tokko jeegaan gaaf takka. Gurbaa tokko nama lama isaan nama lama nama sadii isa. Nam sadii. Ayyee uumaan dhageessanii hima. Ayyee. Wanta laaqeedha jaanii ollaadha isaan lamaanuu. Kana gaaf takka tokko dhufee hawuyyaa gaafatee. Yaa woomee hawuyyaa kee ati tokko san kan hawuyyaa keena kan ni jeen. Laaleeti gurbaan kun meeshaan deebisee asuma kootu hawuyyaatti gorodhuu jeen. Huccuu isaa fidatee dhaqee hawuyyaa godhatee bitee ijaa qabatee jira. Namni hawuyyaa na kannuu dadhabinni jechaati. Hawuyyaa godhatee deemu. Kana guyyaa kaan walummaan deebi'ee hawuyyaatti kan kun dhufee mee maxaragiyaana kan jiru. Isaan isa yaadatee asumatti argiyyeema. Normasaa tara gaa'ee. Isaan achi geessee taragu. Asumatti argimi. Yaa Rabbi yaa. Awwan baraa godhe moo itti kun biyya namaa sanatti. Gaafii maal jetti dhibee taate biraa. Ibsa mudannoo san ta'e keessaa tayoomillee hin irraanfanne. Yookiin tasi kofalchiiste yookiin tasi bochiste keessaa takka nu himii jetti. Na bochiste. Tasi Isa tana bochiste. kofalchiiste nu himi lakki. Tana kofalchiiste. Hedduudha gabaabduma takkaan isin. Ayyee. Firri dhaggeeffadhaa. Gaaf takka mudannoodha. Hedduu mudannooni gabaabduun xiqqoo ati fanda goote awwadaa keessaan deemu jira guyyaa takka. Awwadaa keessaan deemu jira gaa huccuu nan firaa qabu cuma normaala. Marxoo firaan qabu mata firaa qabu deemuttiin jira. Gurbaan tokko halaalaan alaaleetuma. Inni kun abbaa bultii mimi jechaa dhufe. Abbaa bultii mimi jechaa dhufeetuma. Harka na qabeetuma siyaara. Hayi gurbaan maal ta'e? Abbaa bultuun jeetuma siyaara na qabe. Harka gara galchuu. Abbootaa harka na gara galcheetuma na siyaaree dhungatee quufe. Dhaabbateetuma waliin dhaabbatee. Organa gani abbaa bultuun nagee qabdanii naan jechuudha. Nagee qabna fayyaadha jechuudha. Abbuma bultuun sana godhee ofirra. Abbaa bultuun. Mudannoon akkanallee hedduu jirti jechuudha. Mudannoon hedduu jira wallaahi namni hedduudha. Ibsa. Okay, awwadaan malitti hoo bakka biraa fakkeenyaaf biyya biraa sii dhaqe namni mucaa diraamaa san fa'aa jee harka sitti lallaalle lakkisaaf sii biyya biraa fa'aa fakkeenyaaf baadiyyaa keenya fa'aa gaa ogguu dheeyte beektee akkana dhaabbatanii fa'aa nama lallaalanii. Hai mucaa TV irra jettee jedhamu. Gaaf takka aruuza lazizeedha. Lazizee nashidaa jiru tokko. Miizee turre. Harar deemu. Harar ganti isaanii tokko hara baadiyyaatti achi dhiyaata. Gizee miizee ta'ee gabbuu. Mucuma xiqqishaa tokkoon firaa dadhabe. Maal jaa? Najala deemeetuma diraamaa kiyya kadha. Bugula daangayi shamija qabee na harkisa. Aboota gadhiisi. Daangala bugula daangayi. Aboo gattaa'e. Huccuu irraa baasuu hafe qofoon irratti harkisee butaan. Aboon irraa deemu. Bungulaan maali? Diraamaa tokko akka Afrikaa taanee kaddalee tokko jira diraamaa tokko. Achirratti daangayi jeeti Abdulhakiim Kadiraamaa direen kun
achira dirama sana daangee bugula maal afaan Afrikaa haraa kanatti haasoo ture. Haya. Jecha san hunda bilcheeffatee dhufeeti daangee kanuma jiruun harkeef jalatti bara waan xiqqishoo takkaa bara irraa jechuun rabboon namaa. Oh ya dear. Bugula dangi. Akkasitti gibbii ol seenuu na dhorke gibbii ol seenuu na dhorke daangee ishee abboon haga dhiisumchaa xiqqaa namaan irraa qabee akkasitti ol seene gadda. Ibsa ala. Ay. Akkana tarafatti. Okay. Wallahi waan ajaa'ibaati. Mee diraa wanni keessatti hoo nashiidaa keessatti yookiin madaraka irrattis ta'ee osoo istiidiyoo jirtanii wanni si mudateen jiru osoo istiidiyoo fa'aa keessa jirtanii fakkeenyaaf. Yaani jira sunis gaafa akka osoo nashiidaa baasuudhaaf Finfinnee dheenee istiidiyoo tana keessa ni turta yeroo baay'ee taraa waan jirtuuf ni turraa beete. Kana gaafa tokko osoo teenyu sa'a sagalnutti halkan. Haya. Sa'a sagalnutti hee hoteelli nuti qabanne Boolee Mikeelii bakka nuti jirru immoo Birciqoo Jaanii hedduu adda fagoodha. Hawwataa fi Direedhaan Uumajii. Fageenyi isaanii hedduu fagoodha. Amma firraa naannoo xarafa Oromiyaa waan jirru Burraayyuutti achi baati hoteela nu qaba jenneen. Namni nu qabu kute Mu'aazii fi Ammaaru ture yeroo sanitti. Ammaarii fi nu qabu kutan anaa fi Hamzaa fi anaa fi Hamzaa ture anaa fi Hamzaan achuma jira. Mu'aaz hoteela qabee dhufe Hamzaa eenyu Ammaar achumatti hafeeti kottaan deemaa nu jee amma gisee toora sa'a kudhanii gahee kan. Walaa achi deemu seenne amma taaksii takka ni qabanne gisee Oromiyaa tana seennu kottaa bu'aa nu jee Mu'aaz. Aboo geenyee jenneen gandee asii kottaa jeetuma eeganu buuse. Miilaan itti nu qabe boo. Aboo Mu'aaz taaksii irraa maanu buustaa jenneen. Boo kottaa asumaanu deemu seena ammas. Jaluma deemna nuti. Inuma deema asfaaltu barraa barsanu. Osoo ganda keessa ta'ellee dhaga'e. Naannoo ganda wallaalee jiru. Kottaa boo asumaati wayi. Dhiyu tanaa bara jeetuma nu deeman. Jaluma deema. Daqiiqaa 10 akkana gisee deemne. Aboo gaddisee dhaabbatees dhugaa nuuf himi jennaan. Barakkaattuu morma isa dhoohi nuti. Achi keessa nu dhabdi waatii nu dhabdi. Ama baasi isin baattu mate oo baasi. Hattuun lafa nama dhohitu. Makiinaa keessa nama dhohitee boo kottaa deemaa ishi gaddaan na ilaafate iyyatoo. Tusii takka lola yeroo tusii takka lola keetuudha. Gannu buuse. Wallahi karaa deemu jiraansi. Osuma kana tusii qabbuunu manni kana jee beekte. Kana inni ta'ee kana. Amma ulaa qolloofatee rafu jira beekte. Ulaatti dhodhu. Ulaatti dhodhu jedha banuu didee. Egaa banuu didee jeetiin xaaqee taaniin daddaajee gisee xaaqee akkana qabu godhu xaaqee ni banan. Itti ol seenne osuma rafuu gubbaa dhaabbanne. Aboo qollofeetiin rafe eessaan ol seentanii jedhe. Achoota ilaasiin lama Ammaarii fi Hamzaa fi anaa fi Mu'aazitti adda baate. Kursiin takka siree takka irra rafte. Anaa fi Mu'aaz. Ati gaggaragali ana waliin garagala. Gisee garagaluu beete na kaasii waliin jedha. Garagallee garagalaa baate. Gisee ol garagaluu beete na kaasii. Akkana kursiin sireen akkana. Qalloodha hedduu siree qalloodha. Okay. Oggumana laayina gisee seenee Ammaar dubbisu. Ammaar maal laanjaa sireen isaan rarrafu jiran tun siree durta garagara tashiboo takka. Akka gannamaa kuttaa garagara isaan irraa jira. Ammaar maal laanjee aboo sireen ol naan deemu jirtii jedhe. Mu'aazii Hamzaa gad naan deemu jirtii jedhe. Awwan maraa gootanii darbee. Akkana bullee jaa. Akkana bullee jaa. Takka irra lammaffaa.
Ganama kaanee waliin qofaa bulle. أول مرة أقول ذي ألا. أوكي. Kudhannoo keessaa sanii hin dagan. Amma gaafiin maal jetti ni beektaa? Ibsaan haadha manaa ni qabaawii jetti. Gabaabdu haadha manaan qabu yeroo. Ibsaan haadha manaa qabu gurra isin calaw. Okay. Ibsa amala dubartootaa keessaa sadii himidha. Amala dubartootaa keessaa khajaalattu beeku kun. Amala dubartootaa keessaa khajaalattu sadii waan dubartoota irraa jaalattu. Sadii jechuudha. Sadii qofa. Sadii qofa ni ba'a. Khajaalattu keessaa kun. Waa xiqqeessitan. Ni guddisinaa. Abba sadan waliin. Aayee amalli duraa akhlaaqa diinirra guddachuu. Okay. Lammaffaan immoo qaanfiidha. Sadaffaarratti sagalee qabachuu. Sagalee qabachuu. Okay. Amala dubartii keessaa hajibbitu immoo lama. Maaliif maal irraa jibbitu? Takaffaan tuffiidha. Dhalaa tuffiidha qaba. Okay. Lammaffaa. Ta'umsa qabdu. Ta'umsa qabdu. Okay. Gurra isin calaw. Mee ibsaa dubartii keessaa dubartii akkam fuudhuu feeta fakkeenyaafati. Amalaan immoo bifaan baantamoo. Walumaa galatti ishii amalaa fi bifaanillee waan hundee ishii jechuudha. Ta amala akkanaa qabdu, ta bifa akkanaa qabdu, ta dhaabbinas akkanaa qabdu jettee ofeeti. Wallahi anta rabbi fuudhinaan jema fuudha jechuun amma filuu hin danda'u. Maaliif beektaa waan boruudha kun beeku. Een beektu garuu ati fakkeenyaaf hin maddu yoo sin jaan gaa namni hundi bar anta akkanaatiin fedha jaa. Tun an chokoleetiin fedha jaa. An diimtuu jaa. Kun an dheertuu jaa. Mee ati tamuma sammuu keessaa gaafa xiqqallee taatu gaafa ta yaadde. Mee ta'a akkami? Ayyee ati chokoleeta gama diimaa kana. Chokoleet gama diimaa. Dubartiin chokoleet gama diimaa taatanii as keessa jirtan ibsaa keessaan itti dhagaa gurra isin calaw. Okay. Meega namni saahiban hedduu qabaa anis hedduun qabaa atis hedduu qabdaa Mu'aaz Ammaar Hamzaa Faajii eenyu saahiba kan kee Abdul Hakim Faajii ijoollee saahibanii hedduu qabdaa anis nin qaba. Anamma saahiban kiyya hundi keessaa fakkeenyaaf tokko kana dhiyaatu hundi atis keetti dhiyaattu qabdaa. Ati saahiba kan kee dila keessaa eenyu akkaan jaalatte yookiin eenyu akkaan si dhiyaataati. Wallahi saahiba kiyya hedduudha. Hundi karaatti walitti dhiyaannuutu jira. Sa. Kanaatu kanarra na dhiyaate jechuun ni ulfaata. Hundaa'uu waan walitti nu dhiyeessu jira. Waan walitti nu fidu jira. Waan saahiba walitti nu godhee jira. Sirrii. Saniifuu tokko irra caalchisu natti ni ulfaata. Ija bitaa ija mirgaati jechuun. Akkas. Okay, galatami. Mee gaafiin biraa mee maqaa hankee haqoosaa kan namni ittiin siyaamu haati haalaan jibbitu. Fakkeenyaaf anis nin qabaa. Anamma yoo rijje ijoolleettu boru dhuftee daa jettee waa jee hin jiru asirratti. Maana jechisiisa tura. Ati immoo keessumaa hiyya gaafa keessumaa akka ta'e dirqamaa si jaa. Saniifuu maqaa namni itti siyaamu haati haalaan jibbitu kan namni gaafa gadda keessatti ijoollee itti si jettu sammee maqaa sabbii baruu feena. Ani tur gaafa ijoolleedhaa maqaa qoosaa tokko ture. Hakinayama. Hedduun jibba yeroo sanitti naani jiinaa jeetumaan dadhabeen. Amma immoo deddeebii keessa Feesbuuka kiyyallee maqaa sanii godhadhee ture. Bakka hedduutti maqaa sanii godhadhe. Baree jechuun wajjol baree. Yaa eenyuma maqaa si fedhu. Wanta naa jechuun turan. Ibsayyuu naan jaan amma dareedaa keessatti ibsayyuu yoo jettu
Ibsayyuu. Namuu ni beeka irra hedduu isaa. Ibsayyuu. Maal jechuudha? Ani maal ittiin beeka? Egaa isaa ibsayyuu qabadheetiin jira. Amma koomantii jalatti ibsayyuu siin jaa jedhe. Okay. Mee itti aanu. Mee ibsaa mudannoo torbaan kana malee kaan gaafa soomana kana godhuu turre isaa boot irratti maaltu si mudate ibsaa mee? Ibsaan lama takkaa salaam alaikum jedhu duddatti oguu boot akka ergan namni keenya garii qabbeenne aboo maali booti haan jaan aboo rabbi sodaa dhuusii tuqe. Namni tokko akkam godhani beektaa? Namni ibsaa tuqi jee itti erge dhufanii akkam na godhani beektaa? Riipilee godhaniiti ibsaa jaanii miseejii natti ergan. Aboo deem maqaa san irratti tuqe jaalanis. Mee bakka tamii nagarree? Maqaa nagartuu jaab bikka sana. Sagalee qofa sartee beeka. Yaa waliis mee bar riipilee godhanii bar ibsaa jaaniiti riipilee godhan miseejii irratti. Wayi kasaara. Mee ibsaati yoo mee maaltu mudannoo isa irratti mee waan akkamtu si mudate mee oguu namni istoorii fa'aa footoo ta'eetii fi nama biraa fa'aa wal bira kaayee poosti godhe maal fa'aa jedhu tura mee. Durarratti gisee dura eegaltu. Abdiin eessumaa baabaa kana keessa na darbe jeeti. Sarama durarratti abdii muree ture. Sarama duratti Allah guati dubra dila san abdiin abdii muree jeeti. Aboo jarri qoratee jiru moo waan jirtu. Moo mana jeeti wallahi. Kurtii beekee taa'u jira. Mucaa teetraa jaanisan. Isa rabbiin natti illee jabeessine numaan turre. Saboota iidoo ijoollee nu fiddee isa dhufee sitti bo'uu ture. Maaliif namatti maa ijoollee na fiddee? Achuma booda heer godhuu eegale. Jiramni yoo jiraate jeetiin viidiyoo fuudhee sheer godhuu eegale. Instagram story irratti gadhiisuu eegale. Isaanis nama tokko seendu godheeti. Gariin namaa maal naan jaa? Aboo guruppii qabnaati. Maa yaaddu achitti siif erginaa naan jaa gariin namaa. Hayyee fayyaadaa jeetii. Ni ziyaaree laaddoo'ee godheefi aboo umurii dheeradhaa jee. Baay'ee nama na jira dhaabbatu dhabe. Waan hojii ture. Ibsaan. Sabbooda hiiduu giseen dabre. Nama takka moo lama. Osooniin namallee itti kadhatiin hin dabre. Sambooda Saalah Himosee eenyu hojii ture. Dhalaa hojii turte sambooda. Eenyu hojii turte si? Biiftuu dhaboo eenyu? Imaajimo biiftuu hojii turte biiftuu yaa. Biiftuu hojii turte. Isiillee alhamdulillah anuu siifin godhee itti hojii fayyaa adeessu. Saalah irratti fi jabaate Saalah irratti hanqina arba garagaltee kalas Instagram guutuun na garagale. Eenyumaa boota logodhaan jiru irraa. Nama hedduu tokkotu Saalah sheergu Saalah boot godhaa. Bakka yaa ilmaan Oromoo sanirra nu deebi'e. Tokko yaa ilmaan Oromoo deemaati Saalah boot godhaa jiru.